السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akkuma hadda mata duree irratti argitanii waa'ee ofitti amanummaa haasa'uu deemna. Ofitti amanummaa maali? Ofitti amanummaa keenya bulchuun akka maal taane eegga san beekniin booda ofitti amantummaa keenya akkam of dandeenye beekuu dandeenya. San dura garuu warroonni maatii aminaa taatan laayii godha. Akka baay'inaan bira warri haarawaa taatan ammoo seebikiraaf godhachuudhaan na gargaara isin jedha. Viidiyoodhaan ani gadhiisu akka deemee si maatii kee ta'u isin jedha. San booda deebina isin jedha. Wantoota ilmi namaa jechuudha ofitti amantummaa hagamii qaba. Ani hagam dandeettii kan tokko qaba kan jedhu ofitti amanummaa namni tokko erga lubbuu qabaatee erga deemeetiin jedhe yoo fakkeenyaaf hojjetee jedhe akkami of amantummaa kana hojjetuu danda'a. Waan tokko yoo hojjannaa yoo jennee itti karoorfanne ofitti amantummaa qabuu dandeenya. Namni tokko akkaataa namoota walii itti gallee akkaataa dandeettii kenna nama hojii itti walitti edame ni hagam dandeettii kenna qabna kan jedhu irraa. Persentii 85% ofitti ofii amantee yookaan dhiiras ta'e shamaras ta'e kan ofitti amantummaadha. Hojii tokko eegaluudhaan duratti hojii tokko eegaluun duratti ani hagam of danda'ummaa qaba jettee yaaltee sammuu keetiin of danda'uudha. Namni tokko akkuma kana dura dubbadhe fakkeenyaaf shamaras ta'e dhiiras ta'e biyya tokko hin deeme yoo jedhee karoorsee jedhe jechuudha. Yoo ofitti amanummaa hin qabne karaa irratti hafa. Kana waan ta'eef namooti jira akka carraatti jira. Nama tokko akka carra ta'ee nama baay'ee cimaadha. Nama sirrii hojjetaadha. Garuu namtichi tokko yeroo qaxaru faaworii isaatti ol dabalaa deeme. Fakkeenyaaf abbaa ala jiraa gurrii abbaa mana jiraa gurrii ala jiraa itti Oromoon. Namni inni qaxare kun jechuudha. Jajjabina keessii fi duuba kee haasaa deema. Akkasumas yoo ati laaftu taate wannuma ati dandeette saniin wannuma ati goote saniin si hin jedhe jechuudha. Ofitti amanummaa akka jismii kee akka waan yaani kaayoo kee kan boru jismii odoo hin taane wantuma kamiyyuu waan sodaatuu hin dandeenye jechuudha. Ofitti amantummaa jechuun mana tokko yoo ijaara jettee waan guyyaa tokko keessatti hojjetu dandeettuudha miti jechuudha. Wanti ofitti amantummaa namni tokko kan abdii kutuu akkamiitii fi yeroo tokko namni ofitti amanummaa hin qabne waan kana hin hojjedhe jedhee of hin dandeenye jechuudha. Abdii kutuu jechuudha yeroo muraasa keessatti. Inni sun fakkeenyaaf suuta isa kana hojjetaa deemu jechuudha. Ofitti amantummaa jechuun ofii amanummaan akka ati jabaattu si godha. Namni tokko ofitti amanummaan jechuun waan guyyaa tokkoon hojjettee geessitu miti. Fakkeenya siyaa kennu mana rifeensaa tokko yoo seentee rifeensa koo sirreeffadha yoo jette haadhuma kana daladdee jijjiiramuudhaaf hoggaan booda inumaayyuu hin dandeettu. Kanaaf na dhageeffadha. Namni tokko ofitti amanummaa ofii yoo gadhiise fakkeenyaaf ani haga tokko bareeddu ta'e haasaa yoo hin beekne waan dalaguu hin beekne hojjedhu hedduu san hin beekne beekumsi kiyya bareedni koo hin bada jechuudha. Faayidaa hin qabu yoo ofitti hin dandeenye. Kanaaf kan namoonni ati fakkeenyaaf yoo ati nama gattaate namni tokko si ol qabeenya tokko yoo qabaate kanaafuu ofitti amanummaa kee ofii amanamuu danda'uu qabda. Obboleettii fi obboleessi kiyya waan tokko yoo ofii hin amane jette gaafa bareenyi kee hidhataa deeme gaafa qabeenyi kee hidhataa deeme of sodaataa of saalfataa manaayyuu wa'uu hin danda'an. Fira kee biraa dhaquu hin danda'an. Gaafa ofitti amante ammoo bakka yaadde ga'uu dandeetta. Waan tokko hojjedha yoo jettee itti karoorsite jettu ofii amanummaa nama fakkaattee ta'uu jiraatu hin dandeettu. Kanaafuu ofitti amanummaan kee namaa ol akka jirtus bushaas bareedis ofii amanummaa kee. Baay'inaan baay'ee ijoollee hiriyoota qaba hin boontaa of jechanaan jedhan. An garuu hin boonu jireenya keerraa. Ani beektullee qaba ta'ee miti nama qabeenyas qabu miti. Nama hojjetee biyya arabaa keessa hojjetee jireenya kee fooyyeffatu jechuudha. Nama kamiyyuu an garuu ofii amantummaa kee kan ta'e nama kamiyyuu sodaadhu hin qabu. Maaliif jennaan ofii amantummaa kee waan ta'eef. Anis beekaas ta'e qabaataas ta'e nama san sodaadhu. Maaliif jennaan beekaa jechuun jechuudha. Beekaa jechuun mana barumsaa barattee nama kolleejjii nama barnoota addaan baratee eebbifamee miti. Doktora ta'e warra yuunivarsiitii barsiisus ta'e namni tokko kan baranne kawaata akka hin beekne nama
barbaachisan hin gahu. Garuu barumsa jechuun isa mana barumsaa seenanii waggaa waggaadhaan kifilii lakkaasanii miti. Wanti ati argitu garuu guyyaa guyyaa arguu dandeettu barumsa mana barumsaa of osoo hin taane namoota adda addaa irraa miidiyoota adda addaa irraa kabarattee galmaanis ga'uu danda'a. Garuu ilmi namaa yoo ati ofii amantummaa hin qabne gassi qaba. Ati akka barbaadde suni bareedi. Abbaan barbaade yoo ofii keetii ofii bareedde yoo jireenya kee keessa ofitti bareedde jismuu kee keessa ofii amantee jette namni hanga fakkadaasisi tuffatu wanni takkaayyuu sin godhu. Yoo ofii amanummaa hin qabne ofii keetii kabajaa hin qabdu, ofii keetii bakka hin qabdu. Yoo amantummaa ofitti hin qaban abbaa fedhe dhufee akka barbaade si dubbata. Akka barbaadutti sammuu kee gadi geessi deebisee wallaaltuu nama waan beenne akkasi godhe jechuudha. Yoo ati ofii amantummaa hin qabanne addunyaa kanarra si qofarratti waan uumamu sitti fakkaata. Jireenya kee qofarratti waan si uumamu sitti fakkaatin. Ati yeroo hunda rakkoo sanii itti gaafatamuu sanii sitti dhagama. Maaliif jennaan waa of amantummaa hin qabneef. Namni hundinuu waan ofii qabu sitti fakkaata. Nama sammuufachiisuu diddaadhaaf izim jedhe hundaayyuu fudhattee aayee jettee yaadifta. Kanaafuu namoota birootiin akka diqqeeffamtu si tuffatu. Akka ati waan akka hin beekne, akka ati waan nama kamii gadiyyuu hin beekne, akka taasaa hin beekne, akka qabeenya hin qabaanne akkas fakkeessa jechuudha ofii amantummaa dhabuun. Gatii fakkeenyaaf meeshaan widdii fi meeshaan rakashaa wal qixaa miti. Jireenya kee keessa hanga lubbuudha addunyaa tanarra jirtu waan guddaa tokko milkeessite ati ofii keetiif namaaf osoo hin ta'in. Garuu yoo namni tokko waan san godhe maashaallah jetta garuu ija tuffiitii fi gadaantaa ittiin of laalteessoo ofii of amantummaa hin qabanne. Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Ilmi namaa garuu waa hedduu namaan jedha. Ati akka namaa san laaluu hin qabdu. Mudannoon nama mudatu keessatti illee yeroo haasa'u qabxilee muraasa keessaa kana. Ati obboleettii xiyyaa waa tokko siidhaama. Ati nama ta'uu keetiif qofaaf jaalalaa fi kabajaa kee ofirra kaa'uu qabda. Waan kana ta'eef akkasumas Rabbi subhaanahu wa ta'ala lubbuu qabeeyyii miliyoona 6 oola uume jechuudha. Kanneen keessaa kan sammuudhaan yaadu miliyoona 6,000 ol keessaa ilma namaa qofas waan yaaduu danda'u, waan wariidha adda ta'eef, waan muka adda ta'eef jechuudha. Achi fageessitee ilaalta yaadda jechuudha. Yeroo nama ta'uu keetiif kabajaas barbaadda. Abbaan yoo namoota gatii kee hin beekne irraa fagaadhu. Jireenya madaalu jiraachuudhaaf tarkaaffii isa duraa beekuu keetiif gatii kee keessaa beekuudhaaf waan amma keessa jirtu kanaan madaalamuu hin qabu. Ati qaaliidha. Maaliif jennaan namni tokko bakka kee bu'ee uumamuu hin danda'u. Bakka kee tokko bu'ee uumamuu hin danda'u jechuudha. Kana waan ta'eef ati ofii gadi nama tokko gadi jettee of laaluu hin dandeettu. Nama siin tolle, nama si eeggarsi yeroo hundaa si tuffatu, nama yeroo hedduu ati hin beektu siin jedhe, nama yeroo baay'eedhaan hiriyaa siin hin malle wajji oolu, hiriyaa keessi fudhanne wajji oolu kan irraa yoo fagaatte ati widdiidha jechuudha. Maaliif jennaan ilma namaa tokko addunyaa kanarratti yoo fakkeenyaaf hin jiraanne yoo jireenya isaa fooyyessuu hin dandeenye bakka isaa namni kamiyyuu bu'ee jiraatu hin danda'u. Waan kana ta'eef gatii kee hanga kee kiiloo kee of cabsuu gadi hin qabdu. Maaliidhaaf jennaani yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaa gaafa ati itti kolfitee jireenya kee yookaan keessa kee rakkina kee yoo itti himattee jette tokkoon guyyoota ati itti himatte saniin deebi'ee si arrabsuu mala. Yeroo kana keessatti akka carraa ta'ee jireenya addunyaa kun ONL ta'ee jira. Kanarraa fagaatuudhaaf kolfaniis taphatuunis wannuma jiru jechuudha. Keessatti garuu
of qusatuudha. Maali haasaa hagam dubbadha dhiphinna koo rakkinna koo mudannoo koo gaafa ati namaaf himtee jette yeroo amma inumaayyuu namaaf hin dhufatu jechuudha. Nama haga keessi hin beekne nama malinnatii keessi hin beekne hiriyyaa ta'uudhaaf irraa ol fagaatuudha. Namni tokko namoonni tokko ka wajji kee irrattis jajjabeessus inumaayyuu hin argattu jechuudha. Eenyus anis si caalee jiraachuu barbaada. Atis na caaltee jiraachuu dandeetta. Kanaafuu wanta gootu sanis haga waan san galmaan geettu namaaf himuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu ati nama ta'uu keetiin duratti ofii amanamtummaa keeti si dandeessisa jechuudha. Jireenya kee tarkaanfii isa duraatti darbuudhaaf gatii kee beekuudhaan duratti ofii keetii of kabajuudhaaf ofii of kabajuu qabda. Gatii keetii beekuu fi of kabajuun si jechuudha. Gatii abbaan gaafa cabse ormi iyya jaamsaa jette Oromoon. Kanaaf nama birootiif kabajaa hin dhabin. Ofitti amanummaa qabaan kabajaa qabaattu jechuudha. Waa'ee ofitti amantummaa haasofnee fixuu hin dandeenyu. Ofitti amantummaa namoonni hin qabne maalfaa jechuudha. Maatii keessa guddatan jechuudha. Maaliif jennaani maatiin kee yoo nama ofitti amantummaa hin qabaanne sin jajjabeessine fakkeenyaaf maatiin kee jechuudha yoo si tuffatanii atoomaa hin dandeettu ati bakka kamiyyuu ga'uu hin dandeettu jedhee maatiidhaan keessattuu biyyoota Itoophiyaa kana keessa hamilee namatti hin ta'an jechuudha. Meeqa kamii rakkina maatii irraa Oromummaa jetti yeroo mammaattu haadha laalee intala fuudhii jedhan maaliif jennaani akkasumas maaliif haadha laalee intala fuudhii jedha jechuudha. Akkaataan nutti manni maatii kennaa akkasumas mammaaka tokko maal jedha fuulaan bakka itti dhalatte fakkaadhu amalaan bakka itti dhalatte fakkaadhu jedhan. Inni isaa maalidha jechuudha. Fuulaan dhiigaan akkasiin jechuudha. Mammaanni Oromoolee keessa makuudhaan wantoonni ati daa'imummaa keetiif jireenya gammachuu yookaan jireenya gaddaa akka abbaa faatii keessi guddifte akkasuma guddatta jechuudha. Maatii gaarii irraa yoo baate maatii gaarii mataata. Keessattuu wantoonni jireenya ijoollummaa irraa namarraa hin dhaabatu jechuudha. Gaafa abbaa fi haati kee maatiin kee hamilee sii ta'aa deemanii ofii amantummaa kutatuu hin dandeettu. Gaafa maatiin kee mataa gassi dhaatu kan gassi diqqeessaa namoota gatii kee gassi cabsan waan kana ta'eef akkasumas namoota maninnatii keessi hin beekne gatii kee gassi rakashan si godhanii jedhan gimaash sa'aatii wajjin jiraachuu hin qaba waliin hin jiraatina. Wantoonni ofii amanummaa keenya ofii madaalu nama fakkeenyaaf ilmi namaa tokko kan nama haasa'uun dura ani maalirra jira kan nama haasa'uun duratti jireenya nama haasa'uun dura qabeenya nama haasa'uun duratti bareeda nama shamara tokko haasa'uun duratti ofii kootii of madaalee aniin tun hagam laata aniin tun hagam bu'aa qabu aniin kun hagam nama kana tara jettee ofii kee of kabajuu jalqaba. Nama ani tokko kabajuun dura maatii koo obboleettii tiyya maatii tokko kabajuudha maatii kiyya kabajuu. Gaafa mana kabajaa hin qabne gaafa ofii kiyya of madaalee uummata akka of hin beekne waan hin qabne waan qabuu fi waan hin qabne dogongora kiyya sirreessuudhaan sammuu kiyyarraa kan ta'e ilaalchi kiyya ati akkamitti qabdu fakkeenyaaf daa'utii jechuu kan miraa yoo of laalte isiin sun nama akkamiiti hangabaabduu hanga funyaan hin qabu an bareeddu an wallaaltu an rifeensa hin qabu an namaa gad akkam jira yoo jismiin kee maana qadhatee maa furdadhe yoo jettee daa'utee keessa yeroo wallaalte ofii amantummaa hin qabne guyyaa isa irraa jireenyi kee bade jechuudha. Fakkeenyaaf
namoota bira hojjennu fakkeenyaaf isaan sirri ol fuune jechuu sirriitti kabajjina jechuudha. Isa san kabajjoo osoo hin taane isa san bareedoo osoo hin taane ofii keenya of kabajuudha. Ofii keenya bareeda keenya caalchisuudha jechuudha. Gaafa nama bareedu argite ofii kee of tuffatte atamma mana hafte jechuudha. Namoonni beekumsa hin qabne namoonni wallaalaaf beekumsa ofii gadhibsuu hin beekne jechuu fakkeenyaaf namoonni tokko beekumsa ilaalcha namaatiif bakka kennuu hin qabdu. Maaliif jennaani beekumsa ofii qabassaniif wannuma kamiyyuu barachuu dubbisuu barachuu yoo jette waa hedduu barraa baratan doofummaa ofitti edan jechuudha. Yoo baratanii amma fakkeenyaaf mana barumsaa fixee ammaan booda onna takkaayyuu dubbisuu hin barbaadu. Ammaan booda barumsi homaayyuu naan godhu jechuu hin qabnu. Maaliif jennaan ilmaan teenna boru barsiifannaa doofummaa sammuu keenya of keessa baasuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee nu maal haasofna ani erga biyyaa ba'e waggoota dheeraa fi barumsa hin beeku jechuudha. Kanaaf dubbisnee baranii barsiisuudha jechuudha. Kana waan ta'eef fakkeenyaaf shamarran biyya Oromoo jechuudha. Shamarran Oromoo jechuudha biyyoota adda addaa deemanii ijoollee ofii hin barsiisan. Garuu jarjaruunis waa hedduurraa bartas dogongora nama seessisas barnootas nama agarsiisadha jechuudha. Jarjaruun namni jarjaru akkasumas namoonni biyyarraa ba'e yookaan biyyoota Ingilizii biyyoota adda addaa jiraatu fakkeenyaaf dhalee ilmoo biyya achitti yoo godhate yookaan afaan keenya hin barsiisan nama beeku jira. Afaan hin barsiisan garuu isaan beekanuu afaan isaanii biyya Oromoo keessa Itoophiyaa keessa guddatte garuu ilmoo erga deemtee biyya sanitti ilmoo fiddee afaan dhugaa keenya hin barsiifne jechuudha. Ingiliffaa fi wantoota adda addaa barsiisan. Kanaaf eenyummaa keenya gaafa achi tartee fakkeenyaaf waan tokko ilmi fakkeenyaaf tokko irra seennee waan namaa ilaaluu uffata inni jijjiiramu uffata inni jijjiiratee dandasu ilaaluu irra waan nuuf barumsa ta'u waan irraa barree ilmoo kennamu bu'aa buusnee asirraa deemnu akkas ilaaluu qabna nama jala ilaalle. Amma hedduu ilma namaa tokko seenan diqqaa guddaan achi nama arrabsan. Maaliif jennaan yeroo baay'ee dabbaa malee hin barbaannu kafunyaan qabdu malee hin barbaannu yeroo jedhan nama akkasiin jala seenanii ilaaluu hin qaban. Bareenni bareeda tare bareeda rabbiis uume jechuudha. Bushaan tare bushaa guyyaa keessaati. Kanaafuu hirkatinni nama jalaa bahuudhaaf ofitti amantummaa qabaatudha isin jedha. Gaafa namatti hirkattee ati jiraatte fakkeenyaaf muka kana girgiddaa kana yoo hirkadhee girgiddaan kun yoo narraa jige an kufuu qabu. Gaafa ilma namaatti jala hirkadhee jedhee gaafa ilmi sun karaa ilmi namaa sun jalaa gore an kufe jechuudha. Kanaafuu jireenya ilmi namaa kamiyyuu akka jireenya kee keessa seenne jechuudha. Waan beeknu walirraa barsiifnu ofii kee wajjin yeroo dabarsa. Fakkeenyaaf yeroo tokko namoota jireenya kee keessas hin barbaanne namoota baakee galakee qabeenya kee si eegu irraa goruu qabda. Ebeluun sun maal godhate? Isiin sun maal godhate? Isiin sun maal ta'e? Isiin sun qabeenya jireenya kee fakkeessaa ofiin dalagatanii bar ilmi namaa kunniin nama waliif fakkeessa. Fakkeessuun karaarra namaaf. Fakkeenyaaf nama tokko yoo jaalatte jaaladhu. Nama tokko yoo jibbite guyyaa takkaa fi yoo daqiiqaa takkaa nama of keessa jireenya kee keessa hin kaayin maaliidhaaf jennaan nama jireenya keetiif qabeenya keetiif bultii kee keessa seenee jiraatu si fakkaataa jiraatu jaalaturra addatee jiraachuu qabda. Namoonni kun kanaafuu namoota kanaaf bakka kennuu osoo hin taane irraa fagaatuu qabna jechuudha. Ilmi namaa addunyaa kanarra waa hedduu argaa deema jechuudha. Kanaafuu nama fakkaannee jiraachuurra ilma namaa fakkaannee jiraachuurra hirkannee jiraachuurra dhabnee jiraachuu iyya kophaa keenya waan ta'eef adda kee ofii amantee waan kana hojjedha yoo jette fakkeenyaaf ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Hundi keenya biyya ormaa keessa jirra. Ofii amannee namoonni ofii amannee waa hedduu dalagaa jirra. Hedduun nama hojii irrattis ta'ee fooyyessa jireenya isaa ka biyyaas bahee ofii amantummaa dhabaadhaaf hedduu dhafe karaa irratti hafe jechuudha. Fakkeenyaaf shamarra hedduun jirti.
hineerumu yoo jettee hineerumu borwaa ittiin dalagadhu hin qabu namni kun nama hojjetu yoo jette no akkas jedhu hin qabdu nama hiyyeessi jedhanii ilma namaa tuffatoo osoo hin taane ofii amantee walii hojjedhee bu'aa irraa argadha waan kana hojjedha inshaallaa galmaan gaarii yoo jette ofii amantee jechuun gaarii jissuu danda'an. Hiriyaan badduun karaarra nama hambiste hiriyootaaf nama hin taane nama karaa ati karaa gaarii irra hin jajjabeessine jireenya kee irra hin gorsine inumaayyuu hiriyaa hin godhatin abadan obboleetti kee maal hin ta'in nama karaa ati gaarii qabatte wanna ittiin hojjedha jettee galmaan gaarii jettee ati yaadus irraa si dabse inumaayyuu fira akka keen ta'ani akkas waan ta'eef akka inshaallaa viidiyoodhaan kunni yoo isinitti tole laayikii godhaa warroonni haaraa wataa tan ammoo sabskiraayib godhaa isiniin jedha viidiyoodhaan namaaf inni chaanaalii keenya irratti fe'uu irra wantoota beennu asirraa wal barree wal barsiisuun dirqama koottaa hin sodaatinaa dubbadhaa hundi keessan warroonni barnoota adda addaa qabdan sodaattaniitiin malee wallaaltaniitii miti namni kamiyyuu gabbee haasee waa baay'ee beeka. Ofitti amantummaan wanta kana hojjedha yoo jedhe fakkeenyaaf chaanaalii kiyya kanaa hojjedha yoo jedhe waan kana waan beeku yoo isaanii gabbee haasaa jedhe gabbee dubbadha hin baree barsiisa yoo jedhe fakkeenyaaf kan hawaasa keessa haasaa tokko yoo haasee jedhe namoonni tokko dhufanii koomentii gaarii tokko naa barreessanii hamiila jajjabeessan anis beekee fi miti biradheen fi miti maaliif jennaani ilmi namaa kun keessatti shamarran tenniin hin sodaatinaa sa'aatiin nu mijaa'u sa'aatii hin qabnu jechuudha miti gaafa waan kana hojjedha jettee ofii amantummaa qabatte wanti ulfaatu akka illee inumaayyuu hin jiru mukti akka illee si jala deemu gufullee si jala si tuquun hin danda'u jechuudha gaafa ofii amantummaa xankaarra taate jechuudha kanaaf haasaa ilmi namaa tokko hojjedha waan kana galmaan ga'a waan kana itti amanee itti hojjedha yoo jedhe wanta isa hojjetee bakkeedhaan ga'uudha inumaayyuu duras dubbadhee jira ammas nama namaan taane faana jiraachuurra adda ta'e yoo jiraattee fakkeenyaaf yeroo kana ammaa kana keessatti yeroo baay'ee yoo nama walii haasofte gaarii haasofta badaa haasofta jechuudha kanarra jireenya keetiif hojii keetiif bakka kenni nama siin taaneef bakka hin kennin nama yeroo rakkoo bichaaf si dhiyaatu bakka hin kennin nama yeroo nama kana madaaltee addaan baafatu jira kan yeroo ati rakkattis kan yeroo gaddaas kan yeroo gammachuus kan nama faana jiru hin jira garuu tokko tokko si fakkaatee booddee duuba kee fakkaata gaafa achi si garagalee osoo ati addunyaa kanarraa illee boqottee akka nama sanii si jibbu hin jiru kanaaf waan hojjetatte waan ilmi namaa takka dogongoruun wallaalummaadha inni lammataa gowwummaadha maaliif jedha jettanii jireenya addunyaa kanarratti jireenya ijoollummaa irratti jireenya dargaggummaa irratti waa hedduu nama mudata waa hedduu wallaaltas waa hedduu bartas akkasumas nama waliin isa haasoftu waa baay'ee irraa argattas waan barumsisiif ta'u ilmi namaa haa ta'u malee nama malee jiraachuus hin danda'u akkasumas gaafa namarratti hirkattee jette ilmi namaa yoo guddate waggoota muraasa qofaaf sooratu danda'a kanaa gaditti akkasii jiraachisu rabbii waan ta'eef atis rabbii gaditti of dandeettee of jajjabeessite waan kana hojjedha waan kana ijaaradha mana kana bitadha fooqii kana ijaara makiinaa kana bitadha yoo jettee ofii amantee wanti ulfaatu hin jiru kanaaf barnoonni kenna inshaalla yeroo biraatti waan gaggaarii waan babbareedu isinirra dheeressu dhiifa manaa godhaa isiniin